Yooyaa ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtantiin nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtantti rabbiin nagaa isaa isiniif haa baay'isu isiniin jedha. Har'a wanta akkasiin beeksisuu dhufe innis maal inni waa'ee Olive Media mucaa Olive Media jedhu YouTube channel isaa Olive Media jedhu isa Yemenitti ijoollee gubattisan keessaa bahee amma gara biyyaa jiru isa gargaaruudhaaf waa hedduu wajjin mari'annee jira ijoolleen isaa fi galata isinii galchuu barbaada. Duraan dursee warroonni yaada namaa jechuudha. Nama gargaartanii nama bira dhaabbatanii akka namni waan biraa dalagu nama gootanii asumarraanii galatooma hedduu takka isin galateeffadha umurii dheeradha akkuma kanatti nama jajjabeessuun keessanii taafafuun isiniin jedha. Lammaffaa irratti immoo warroonni isa gargaartan siyaati keessan aarsaa gootanii dafqa keessan osoo isinirraa hin hafin osoo ofii rakkattanii jirtaanu xiqqaate osoo hin jenne guddate osoo hin jenne isa baddii dhaabbattanii hedduu takka galatooma bakka isin baastan rabbiin itti isiniif haa guutu kan xiqqaan baastan guddaadhaan rabbi isinii haa kennu isiniin jechuu barbaada. Gargaarsa isa gargaaran sagalee saasumaan sin dhageechisa ijoolleen isa gargaaranii kan waraqata ergee hin jiru baay'een mucaa tokko qofaadha obboleessa keenya. Malee fi ananani asirratti ergee laxxafee malee namoonni hundumtuu keessan kan gargaarantu jira jechuudha. Garuutu inni zimin jenne qarshii isa ijoolleen isaaf ergee isa bira ga'ee sana baasee dubbatee jira. Mee qarshii meeqatu isa bira ga'ee kan jedhu sagalee saasumaan dhaggeeffannaa jechuudha. Jaalatamu hunda keessa nageenya kiyya kan jaalalaa kan obbolummaa Oromoo iddoo jirtan maratti isin haa ga'u Olive Media obboleessa keessanii jechaadha. Obboleessa keenya utumneettanii miidhamni isaa miidhama keenya jettanii dhukkubbiin kiyya isin laaleessee warreen na gargaaraa turtan gargaarsi isin naa gootan birriin maallaqni Itoophiyaa jechuun qarshiin 15,000 hanga ammaan tanaatti tattaaffii isin gootaniin qarshiin 15,000 na dhaqqabeetii jira jechuudha. Hundi keessan kan obboleessa keenya jettanii qarshii amma humni keessan isin dandeerraa ofii teessanii fadhii teessan irra ejjettanii fadhiisaa guunnaaf jettanii osoo biyya namaa jirtanii ifaajee gootanii obboleessa keenya jettanii guyyaa tokkollee yoo ittiin fayyadame jettanii na gargaartan hundi keessanuu hedduun isin galatoomfadha. Namni nama gargaaree obboleessa isaa cinaa dhaabbatee obboleessa isaa dhibamaa isaa cinaa dhaabbatee fuula rabbiitii fi fuula namaattillee galata guddaa akka qabu isin ibsuun barbaada. Gama kiyyaan jaalala obbolummaa Oromummaa taniin isiniif qabu gamanumaan isin ibsuun barbaada. Iddoo xiqqoon irraa baate rabbiin guddoodhaan jecha dabalee bikkee isiniif haa buusuun jaa maallaqni hanga ammaatti isin gargaarsa iddoo kallattii adda addaati naaf godhaa turtan hanga ammaatti birriin 15,000 nageesseetii jirti galatoomaan isiniin jaa. Sagalee isaa akkuma dhageechan kana hedduu takka natti tole okay baay'ee tokko sanitti gammada. Kabajamtoota ilmaan Oromoo qaalii fi jaalatamoo hundi keessan nageenya rabbii iddoo jirtan maratti isin haa ga'uun jaa hayyee gargaarseen qaamaa isin naa gochaa turtan na dhaqqabee jira na bira ga'ee jira jechuudha. Wanni isinichi gootan na bira ga'ee jira. Jira jirtuu kabajamtoota ilmaan Oromoo jira jirtuu irra deebiidhaan hirmaattota guruppii tanaa kabajamtoota obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo qaalii fi jaalatamoo hayyee almaasteenyaa haaluma yerootu biizii na godhee na bachiise hawaasniin isa kanatti harunumaan beekaa maaliif taanaan wanni isaan ifaajee godhu jiraniif anaaf jechaadha. Obboleeyyan kiyya onni irraa hin dhiifame isin gaafatu barbaada. Haala yerooti namni biyya keessa jiru kun akkaataa hedduu jira walumaa galatti jechaadha. Akkaataa hedduutu jira akkanaa hubattanii barbaada. Haaluma yerootu na bachiise online irraa biiziin ta'eetiin ture dhiyeenya kanatti onni irraa hin dhiifame isin gaafadha. Ammoo interview qaama kamuutu naman isin godha jee anayyamamaan interview hin dinne jechuudhaan. Ammootu viidiyoo isin jettan hojjechuu dhabeen gana isin irraa turuu guyyaafillee dhiifama guddaa. Azaanni jammaree jira. Sagalee isaa akkana fakkaata online irraa badee ture malee qarshii kan kana oli uummanni akka gargaaru nan beeka obbolaan kiyya. Taansee immoo waan siniin jedhu barbaada sagalee too osoo nan tuffatiin sagalee kiyya sana warri hojiirra oolchitanii hedduu takka isin galateeffadha. Rabbiin bakka jirtanitti fayyaa isiniif haa kennu. Inni guddaan kan gazzabaan hin argamne fayyaadha. Rabbi fayyaa keessa isinii haa kennu isiniin jedha. Haaluma kanaani
nama keenyaaf lammii keenyaaf sagalee haa taanu bira haa dhaabbannu nama keetiif maddii dhaabbachuu ka'esan immoo ati immoo waan dandeechuun jajjabeessi sagalee ta'uufin waan qabdu baastee gargaaruudhaan nama sanii haamilee taatee waan inni hojjetu san irratti deeggaruudhaan karaa kanaanii uummata keenyaaf sagalee haa taanu nama rakkate haa gargaaru siniin jechuu barbaada baay'ee tokkoon sinitti gammada garuutuyyuu isatu online irraa bade akkuma agartan kana ani maaliif badde jedhee gaafadhee ture haaluma yerootiin na balleessee jedhee yaani biyya keenya akkuma beektani wifi networkiin hin jiru waan ta'eef sababuma kanaan baduu danda'a kanaafuu indumti keessa nunni badeera jettanii waan biraa keessa osoo hin galle karaa YouTube isaa waan dandeechan maraani akka gargaartaniin barbaada lammaffaa irratti immoo warri dandeechan interview godhu viidiyoo gaarii tokko waraabdanii karaa YouTube bichaa miti warroonni follow gurguddaa qabdan Facebook kan jirtan tuutukii warri fayyadamtan karaa kootiin tuutukii fayyadamu sinii gala warroonni tuutukii fayyadamtan viidiyoo isaan fuutanii tuutukii irratti gadhiisuudhaan haala kanaan gargaarsa guddaa argataa jechuudha sinii gala waan kun miti harka sanii yoo mana yaalaa dhaqee harkumti tokkichi fayyee fi hedduu takka namatti tola jechuudha warroonni haarawaa taatanii haarawaan viidiyoo kana dhaggeeffatanii mucaan kun Yemenitti yeroo boombiitti darbatan sana namoota 300 fi moo 400 arfan gubatasan isa keessa lubbuu isaa rabbiin baase garuu harki isaa miidhaa guddaan irra ga'ee jira boba'ee jira madaan haga har'aatitti harki isaa wanni ta'ee jira harki tokkichi osoo yaala argatee waan fayyu fakkaata fayyuuf immoo qabeenya biyya keenya yookaan qabeenya nama biyya keenya waanuma beektan waan ta'eef bira dhaabbannee haga dandeetti keenya gargaaruu qabna sinii gala namoonni qarshii 15,000 kana ergeef namoota muraasaadha namoota xiqqoodha garuutuyyuu osoo hundumti keenya akka kanatti kaaneetoo kan gargaaru ta'e kan kanaa olii gargaaruu dandeenya ilmaan Oromoo inni online irraa badeettaniitis inasaabina waan biraa keessa hin gadina bilbila gaafadha lakkoofsa bilbila isaa warri addisii gana viidiyoo kiyya kana dhageechanii asuma sinitti himuun barbaada lakkoofsa Itoophiyaa jira koodii itti galchitanii duwwaa 25 1976 irra sinii deebi'a duwwaa 25 1976 67 viidiyoo kana jalatti sinii barreessa YouTube isaallee jala sinii godha dhaqaatu YouTube isaatis warroon hin beekne addisii yoo jiraatan subscribe godha maddii dhaabbadhaan siniin jedhaa sumaanii lammaffaarratti sadaffaarratti waa tokko dhaamsa sinii dhaamuu barbaada viidiyoo dheengadda gadhiise san irratti mucaa ijoollee 4 argate san ijoollee 5 argate san keessatti warroonni dhaqnee subscribe goonee fi bira dhaabbanne galatoomii bakka yaada gurguddaa namaaf kennitanii hedduu takka galatooma obboleessa keessan innis obboleessa kiyya obboleessa keeti sinii gala daa'imni sunis obboleessa kiyya obboleessa keeti daa'imni sun akka daa'ima keessanitti qabatanii akkasitti akka dhiiga tokkotti jechuudha kanaaf waan maraafu aamilee yoo walii taan bakkumti nu hin geenye hin jiru bakka hundaayyuu nu geenya waan keessanii sinii gala waan keessan guddisa waan keessan ulfina kennaafi yoo ati waan keetiif guddina hin kennine ulfina hin kennine namoota ulfina siniif hin kennu jechuudha kanaafuu hedduu takka isin galateeffadha ijoolleeni warroonni YouTube irra jirtanis Facebook irra jirtanis TikTok irra jirtanis maal irra jirtanis waan irratti hojjetanis waan lammii kee fayyadu waan si fayyadu waan boruufiif taan seenaa siif ta'u ani amma mucaa kana jechuudha anatu mucaa kana as baase asirratti jechuudha qarshii 15,000 uummanni ijoolleen teenya walitti qabdee kente hedduu gammada ani asitti baasee osoo mucaa kana waa dhabe odoo birrii takka dhabe ofitti gadda maaliif sinitti fakkaate boruufiif taanis nama rakkate bira dhaabbachuu hin danda'u sagalee ta'uuf hin danda'u garuutuyyuu har'a mucaan kun nama dhabetti qarshii 15,000 miti birriin 5 guddaa ani hedduu takka itti gammada garuu qarshii 15,000 miti kan isaa olii gargaaramuu danda'a
isatu online irraa bade bilbila amaani guyyaa meeqaffaadha reekordii qabee firran jiru online irra sinii gala kanaafi malee osoo nanan kana olii immoo kanan sinitti fiduu ta'e kan kana olii akka naa gargaartanii abdiin sinirraa qaba eenyurra obboleewwan kiyyarraa jechuudha annis rakkataa tokko gaafa as fiddanii yoon dandee waanan qabuun gargaaru yoon dadhabe immoo sagalee annis sagalee ta'uu sheer gochuu nama biraan ga'uu nama isa gargaaru biraan ga'uuni nan danda'a jechuudha kanaafi waan gaarii irratti haa bobbaanu waan gaarii haa hojjennu galatooma isiniin jedha irra deddeebi'ee haaluma kanaan itti fufa rakkataa keessan bira dhaabbadhaa sheer godha waan kunu sheer godha nama wal arrabsaa oolu nama amantaa waa'ee amantaa isaa oolu nama gandaa wal qoodu nama tokko as baasee arrabsaati oolu jalaayyuu ni taa'ama waan ta'eef sheer ni godhama waan ta'eef kana waan lammii kee fayyadu waan boruuf iftaan immoo wii abaluu santu abaluudha akka bira dhaabbatee abaluu santu akkana godhee fi kan siin jedhan siitillee seenaa guddaa waan gaarii hojjetu yoo sheer goote homaa rakkina hin qabu siif bakka guddaa sii qaba jechuudha boruuf iftaan kanaafu hundumti keessan waan gaarii hojjedha isiniin jechuu barbaada waan gaarii irratti haa bobbaanu waan gaarii hojjedha ittuma fuufna fakkeenyaaf Saudi Arabiyaatti ijoolleen keenya akkas ta'ee jira شو اصبري براها أنا ويانك النافي نرتها كاكا يجرى ورقندان كوني انزين هكا فيديو جدو بيخا ديبير أنا كسي سنين جارة قالتو من سنين جارة هدو تكا اسين قالتي فدا اتما فوفا sheer godha yeroo namni rakkataa tokko isinitti as baasee yoo dandeecha waan dandeechaniin gargaara yoo dadhabdan immoo namni danda'u akka argu sheer godhii bira darbi gazzaba wanni isin kaffalchiisu hin jiru sheeriini Facebook irrattis qabdu YouTube irrattis qabdu gargaara isiniin jedha sheer godha isiniin jedha shi akkasinaaf galatooma hin qorraan isiniin jedha shi amma kilaasiin kun amma guyyaadha garuu hin qorra dhugaa rabbii isiniin jedha anna akkasina jajjabaadha bakka jirtanitti yoon balleesse na sirreessa yoona nani waan nan goddole keessa ammoo waan akkana sirreessinaan jedha na jajjabeessa anasi isinis nan jajjabaadha bakka yaanne ni geenya wanni nu hanqannuuf hin jiru koomentii jalatti yaada keessan barreessa lakkoofsa Olive Media ammoo koomentii jala sinii kaa YouTube saachi sinii kaa warri hin beekne seenatu subscribe godhaafi email yaada keessan banatta YouTube yaada keessan banatta nama tokko rakkataa tokko gargaaru sibichaa osoo hin taane rabbi irraa argatta kanaafu akkuma harka lama qaba akkuma si harka lama qaba garuutu yommuu harka isaa lamaanu rabbiin balaa kanatti fidee jira waa hojjetachuu hin danda'u kanaaf jajjabaadhaan isiniin jedha bakka jirtan rabbiin nagaa isiniif haa kennu. Ciao, bye.